Akka moltan daawwattoota OMN irraa oduuwwan galgala kanaa kunooti. Poolisoonni naannoo Sumaalee daangaa darbanii dhufuudhaan magaalaa Dirree Dhawaatii akkuma barbaadanitti namoota hidhanii jedhu jiraattonni. Jiraattonni yaada isaanii OMN'if ergan poolisiin naannoo Sumaalee tibbana magaalaa Dirree Dhawaatii namoota hedduu butuu dubbatan. Barsiisaa tokko butanii erga fuudhanii booddee lubbuu dabarsuu kan himan jiraattonni namoota biroo hedduu butanii gara naannoo Sumaalee geessanii jedhu. Yeroo poolisiin naannoo Sumaalee daangaa darbee kan hunda raawwatu poolisiin magaalattii, poolisiin federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa magaalaa sana buufatanii jiran maaliif jedhaniitu akka hin gaafanne jiraattonni himatu. Uummanni yoo gaaffii gaafate ajaji nuuf kennamee hin jiru jechuun deebii akka kennaniifis dubbatanii jiran. Poolisiin naannoo Sumaalee tibba darbe magaalaa Dirree Dhawaa seenee haleellaa raawwateen dubartii ulfi lubbuun darbuun ni yaadatama. Haqni dubartii kana awwaalamee qaamni haleellaa kana raawwate gaafatamaa osoo hin ta'in hanga yoonaa turuun jiraattota biratti komii kaasee jira. Hawaasa kallattii hundaan irreecha hora Finfinnee dhufuuf simachuudhaaf qophii jabaan taasifamaa jiraachuu bulchiinsonni magaalota Shaggarii fi Finfinnee himan. Magaalonni lamaan ayyaana irreechaa bifa qindaa'aadhaan haala keessummeessuun danda'amu irratti dargaggoota magaalota lameenii waliin mari'atanii jiru. Marii kanarratti aangawoonni fi dargaggoonni magaalota lameenii akkasumas abbootiin gadaa fi haawwan siiqqee argamanii jiru. Ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadee irratti namoonni miiliyoonotaan dhufanii hirmaatu jedhamee eegama. Irreechi baranaa milkiin kabajuu irratti kan xiyyeeffate mariin paanaalii magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti adeemsifamaa jira. Magaalota Finfinnee fi Shaggar kutaalee magaalaa garaagaraatti magaalota Walisoo, Mattuu, Sandaafa, Bakkee, Roobee, Jimmaa, Baatuu, Adaamaa, Beddellee, Godina Shawaa Lixaa, Aanaa Adaa, Bargaa dabalatee bakkeewwan garaagaraatti mariin taasifamee jira. Hirmaattonni ayyaanichaa irreecha baranaa bifa duudhaasaa eeggateen kabajuuf qophiitti jiraachuu himanii jiru. Miiliyoonotaan baanee aadaa, duudhaa fi eenyummaa fi tokkummaa uummata Oromoo agarsiifnaa jedhu. Irreecha bara 2018 guutuu Oromiyaatti qophii bal'aan taasifamaa jira. Kutaaleen hawaasaa garaagaraa naannoo Oromiyaa OMN'f yaada kennan irreecha baranaa bifa miidhagaan kabajuuf qophii bal'aatti jirraa jedhan. Uffannaawwan aadaa Oromoo diizaayinii garaagaraatiin qophaa'an irreechaaf bitataa jiru. Irreecha irratti aadaa, duudhaa, eenyummaa fi tokkummaa uummata Oromoo agarsiisuuf jirraa kan jedhan namoonni yaada kennan yaaddaa gochaa jirraa. Akkuma baroota darbanii miiliyoonotaan irratti argamuuf jirraa jedhan. Irreechi irree keenyaa kan jedhan kutaaleen hawaasaa naannoo Oromiyaa waltajjiin irreechaa akkuma biyya Ameerikaatti Thanksgiving Ameerikaanonni tokkummaan kabajan uummanni Oromootis tokkummaadhaan irreechaa akka kabajatu mootummaan kaalendarii keessa galchuu akka qabu himanii jiran. Qophiin ayyaanicha kabajuuf kutaalee Oromiyaa maratti taasifamu akkaan gammachiisaa ta'uu eeranii aanaalee hedduu irraa namoonni gamtaan irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadee irratti dhaqanii hirmaachuuf qophii taasisaa jiraachuu dubbatan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bakka irreechi hora Finfinnee miidhagsee keessummootaaf qopheessaa jiraachuu himee jira. Weerarri lafaa fi gidiraan uummata Oromiyaa irratti raawwatamu egeree biyyattiif balaa qabaataa jedhu hayyuun Oromoo Piroofeesar Asfaa Bayyana. Sirnoonni Itoophiyaa dhufaa darbaan lafa Oromoo saamuun waan aadaa ta'aa dhufeedha kan jedhan Piroofeesar Asfaa kaayyoo weerara kanaa Oromiyaa dhiphisuu fi humna Oromoo xiqqeessuu akka ta'e himan. Yeroon keessa jirru yeroo itti qabsoon Oromoo riphee jirudha kan jedhan hayyichi kunis sababa jabaa kan biraa Oromiyaa weeraraaf saaxile ta'uu dubbatan. Kanneen biyya bulchan dabalatee hayyoonni siyaasaa garaagaraa Oromoo akka yaaddootti lakkaa'unis sababa ijoo kan biraa Oromiyaa weeraraaf saaxile ta'uu ibsanii jiran. Hayyoonni sabichaa wal dura dhaabbannaa dhiisanii mataa walitti qabachuudhaan dhimmoota tokkummaa uummataa fi kaayyoo bilisummaa Oromoo irratti dalaguu qabu jedhu Piroofeesar Asfaa Bayyana. Saba keenya irratti gidiraa guddaa, rakkoo guddaa buqqisaa jiru, distaabilize gochaa jiru. Naanna'ee Oromoo duwwaaf miti biyya sanaafis gaarii miti kuni kanatu deemaa jira. Inni laafne jechuun illee nama qaanessaa laafnee sanallee narraa dhiisi gaammaaf garuu riphee qabtoon Oromoo ripheera kanarratti walii galle suma arginu kanadha. Namni akkuma siin jedhenni riphee ilaalaa ture immoo carraa eeggachaa ture immoo har'a carraa sanaan dhimma ba'ee dhufeetii qabeenya keessirraa saama biyya kee keessas dhufeetii gidiraasitti agarsiisaa jechaadha. Kanatti deemaa jira natti fakkaata. Rakkoon tokko dhibeen keenya tokko saba bal'aa saba guddaa ta'uu keenyadha. Mallasuu jedheera guddaa xiqqeessuu dandeenyaa jedhee. Durumaan amma fakkeenyaaf mooyaleefaa fuudhee lamatti ree waan Sumaaleef laateef hin jiru lafti sunni lafa Oromooti.
kamiseefaa fuudhee waan Amaara laateef hin jiru. Sababni hin jiru. Sabni sun saba Oromooti. Guddinuma keenya sanaadha sodaan jirti. Sodaan waan moomiti competition wal dorgomuu jira. Ikonoomii kanarraa xiqqoo saamnee fudhanne malee booda humaa nutti hin kennu biyyi kuni itti nu dabarsuu kan jedhu shakkii akkasii irraa ka'aniiti hamma danda'an saamanii karaa lixaa, karaa bahaa, karaa kaabaa saamanii Oromiyaa dhiphisuu barbaadanii jechaadha. Maal isa duwwaa dubbattaa yeroo maaster pilaanii Finfinnee jedhama malee maaster pilaaniin sun Oromoo xiqqeessuudhaaf daangaa Oromoo kukkutuudhaafidha. Kanaaf poolitikaan biyya sanaa historically yoo laalte Minilikii jalqabee humna Oromoo xiqqeessuu irratti hanqisuu irratti akka inni saba ta'ee mirga isaaf hin dhaabbanne gochuu irratti kanarrattidha hundaa'ee har'as kan deemaa jiru sanuma. Naannoo Tigraayitti namoonni 300 ol dhibee koleeraan qabamanii dhaabbanni eegumsa siviilii fi gargaarsa namummaa Awurooppaa ICO naannoo Tigraay keessatti hanga fulbaana 18 bara 2025tti namoonni 300 ol dhukkuba koleeraatiin qabamuu isaanii kan mirkaneesse yoo ta'u namoonni dhibee kanaan qabaman hedduun naannoo albuunni warqee irraa qotamurraa ta'uu himamee jira. Akka qooda fudhattoonni biyya keessaa ICO jedhanitti dhibeen kun aanaalee 6 keessatti kan mul'ate yoo ta'u aanaaleen kunneen aanaalee akka Selewaa, Samree, Saayamtii Adiyaabbo, Maqalee Adiyaabbo, Addida'aroo fi Zaanaa keessatti mul'achuu adda baafamee jira jedhu. Weerarri dhibee kun dhibbeentaa 3.1 kan galmeesse yoo ta'u kunis ulaagaa yeroo hatattamaa caaleedhaa jedhu. Namoonni dhibichaan qabaman harki caalaan dhiirota yoo ta'an keessumaa kanneen hojii albuuda baasuu irratti bobba'an akka ta'e ibsamee jira. Akka gabaasi ICO irraa argame mul'isutti weerarri koleeraa kuni naannoo Tigraayin alatti naannolee akka Amaaraa fi Beenishaangul Gumuz keessatti mul'achuu ibsuun lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii yeroof kan hin beekamne ta'uu eeree jira. Pireezidantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed loltoonni Itoophiyaa fi Masrii nagaa eegsisuuf Somaaliyaatti bobba'an sababni itti wal lolan natti mul'atu jechuun waraanni harka lafa jalaa akka hin jirree fi Somaaliyaan akka hin eeyyamne himan. Pireezidantii Hassan Sheikh Mohammed afgaaffii BBC Focus on Africa waliin taasisaniin biyyoota lamaan gidduutti dachii Somaaliyaa irratti waraanni akka hin taasifamnee fi Somaaliyaanis akka hin eeyyamne dubbatan. Biyyoonni lamaa wal loluu yoo barbaadan Somaaliyaa irratti osoo hin taane of danda'anii gochuu danda'u jechuun garuu iddoo loltoonni lamaan itti bobbaafaman kiiloomeetira 100 waan walirraa fagaatuuf carraan waraana walirratti banuu akka hin jiraanne ibsan. Sababni Masriin Itoophiyaa jeequu dandeessuuf akkasumas Itoophiyaan loltoota Masrii Somaaliyaa keessatti bobba'anii nagaa kabachiisaa jiran jeequu dandeessuuf natti mul'atu jedhan. And I didn't see any intention of Egypt to disrupt Ethiopia, and I didn't see any intention of Ethiopia to fight or disrupt the peacekeeping forces of Egypt in Somalia. We are fed up of war. We don't need any new war. We don't want others to come to this country and fight on us. No, that will not happen. Tumsi hundeeffama isaarraa kaasee hanga ammaa OMN'if gootan OMN waggoota 11 darbaniif walirraa osoo hin kunne akka sagalee uummataa ta'uu dandeessisee jira. Har'as akkuma kaleessaa wabiin OMN isinuma. YouTube OMN subscribe, share, like, comment gochuun qabiyyeewwan keenya namoota hedduu bira akka dhaqqaban godha. Mallattoo bilbilaa cuqaasuunis qabiyyeewwan keenya battala tamsa'anitti akka yaadachisni isin dhaqqabu tolcha. Mallattoo subscribe jettu cinaa kan jirtu join kan jettu cuqaasuudhaan karaa YouTube keenya OMN mallaqaan deeggaraa miseensas ta'a. Doolaara takka tuqaa 5 irraa eegaluun hanga fedha keessanii super chaatii fi stiikaroota bitaa sagalee uummata keessanii ta'a. Tumsi keessan hiree OMN kan murteessuu fi wabii fi hamilee uummata keessan dheebuu miidiyaa qabuu ta'uu hin dagatina. OMN dhugaa uummataa karaa dhugaatiin. This is the moment. China, Taiwan, Philippines fi Hong Kong obombolleettii hamaa raggaasaa jedhamuun rukutamuu BBC'n gabaase. China bulchiinsa Guangdong keessaa qofa namoonni miliyoona 2 mana isaanii keessaa baafamuun bakka biraa geeffamanii jiru. Magaalonni kibba China akka Zhuhai, Shenzhen fi Guangzhou galaan itti garagaluun miidhaa guddaa keessa jiru.
Obombolleettiin rooba cimaa makate kun Philippines erga rukutee gara kibba Chaayinaatti darbuu gabaasaalee mul'isanii jiru. Bubbeen rooba makate kun miidhaa guddaa geessisuu qondaalonni Chaayinaa himanii jiru. Magaalonni kaaba Philippines lolaadhaan yeroo fudhataman lubbuun nama tokko darbee jira. Taayiwaan keessatti rooba cimaa sababa obombolleettii hamaa raggaasaa jedhamu kanaan roobeen haroon guutuun akka magaala keessa dhangala'u godhee jira. Namoota 14 galaafachuun namoonni 120 achi buuteen isaanii dhabamee jira. Haroon kun sigiga lafaa sababa obombolleettii ji'a waxabajjii keessa ture taayifuun Wippaa jedhamuun uumamee jedhamee jira. Hong Kong keessatti ammoo manneen barnootaa fi buufanni qilleensaa idil addunyaa sodaa bubbee fi rooba kanaan cufamanii jiru. Barri bara dijitaalaati. Jabana dijitaalawaatti tooftaan oomishaa fi oomishtummaa ofii ittiin dhaadheffatan jijjiiramuu qofa osoo hin taane hiree bal'aas warra biizinasii hojjetuuf fidee dhufeera. Akka kaleessaa TV yookaan raadiyoon takkaa himamee yeroon oomishnii fi tajaajilli keessan dagatamuu darbee jira. Miidiyaaleen akka OMN tooftaalee tamsaasaa dijitaalawaan maamiltoota miiliyoona horatan immoo dirree dhaadhessaa keessan hangafaa ta'uu qabu. Hordoftoota miiliyoona 3 Feesbuukii qofaan yuutuubii irraan ammoo sabiskiraayibaroota miiliyoona tokkotti siqu kan horate Oromiyaa miidiyaan neetworkii takkatti miiliyoonota fiixee addunyaa jiraniin oomishaa fi tajaajiloota keessan himam. Bara wajjin tarkaanfachaa hiree tana fayyadamuun OMN irratti oomishaa fi tajaajiloota keessan beeksifadha. Miiliyoonota irraa amantaa kan horate OMN waliin hojjedha. Dhugaa sabaa karaa dhugaatiin OMN. Daawwattoota oduuwwan galgala kanaa kanneen turanii waan daawwattaniif galatoomaa.